With Bakkala, you are not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever imagine. Heart of Vida ever, yeah? It was here to develop. Kanumata Kenya. Media Galamanda Bracanati Kalbichap. Kenyu Manganamu Kenya. Albichava Saba Kenya. Ammo Abshira. Lugakam. Kaoromo Ganeyamu, Numagatan Taramale, Lagancha Hanabeha. Never. Stage. Thank you so much. Of course. All you. Akka boltan nagaa qabdu fayyuma warri riverside nagaa qabdu Brooklyn Parko eessarraa akkana eegalu hin beeku Minnesota deebi'ee waa hin argullee natti hin fakkaatu ture Rabbi kanaan nu ga'ee wal agarsiiseef galanni haa ga'u jaa. Minnesotaan Minnesota is home. It's not just home. After Lumuga, it is the place that made me who I am today. Ummanni kun hedduun keessan kan hin fuula beeku. Hedduun keessan kan hin harka keessan irraa nyaadhu. Hedduun keessan kan akka shaatootti guyyaa hunda gurratti natti iyyaa oolu. We go way back, yeah? We go way back. Bara dargaggeessa turre bara afroo dullumaa osoo hin ta'in afroo gurraattii gaafa qabaachaa ture yeroo OLC jennee dhufne qixxeessu fa'aa osoo hin dulloomin obsaan silaan dulloomu jechuudha amma doktara gaafa nan beekin osoo nan beekin Stanford yeroon turetti dargaggoota gurmeessine jennee gaa kaanu nama haa ta'u bineensa kiyya osoo hin beekin karoora nan deemuu san narraa fuutanii waldaa dargaggoota Oromoo jaaruu irratti aduu keessatti makiinaan wajjin deemaa turtan. We started from there. We started from there. Yeroo namni keenya waliin gaarreeffatu ture. Yeroo namni keenya akka malee wal shakku ture. Yeroo mooraan qabsoo Oromoo akka malee naafoftee laamshooytee turte keessatti dardara maraataa tokko kanama tokko Ameerikaa keessaa hin beekne hangaafan Ameerikaa dhufu Oromoo nama jedhamu namuma tokko hin beekun ture Minnesota dhiisatti xalayaa barreessee facaasee irratti hundaaftanii na bira dhaabattan jechuudha. Kompiitara fayyadamuun irraanfadhe beekta. San booda gaafaan ani Oromoo jedhu gantii hoggaan akka ta'u fiigee isaan dhufe. Minnesotaan dhufe jechuudha. Bararaa ooli allaattiin tuuti lafa kuma jaansan lafa maree DC New York California hundi waliin maree hoggaa dubbiin jabaattu isinumatti hin baqadhe jechuudha. Gaafsanii dheedan saalfachiisu. Yeroo OMN ijaarraa Oromoon tunis namaa gadii miti. Qilleensa Oromiyaatiif gurra Oromoo ololli fi bololli Ormaa guutuu hin qabu dhugaan keenya guutuu qaba jennee hoggaa kaanu wada osoo qabaati warri gaafsa miidiyaa ijaaru sochoone
Muhammad Adamoo, Misha Arfaase, gaaf tokko miidiyaa seennee hin beeknu beektu. Elias, Muhammad Abdosh, none of them knew about media. Isinuma abdanni. Sumuni hin qabnu turre. From scratch, we built the media that transformed Ethiopia for good or worse. Isinumaa fi Rabbiin hojjenne jechuudha. Kanaaf Minnesota never let me down. Thank you very much. Gaafa immoo qabsoo qeerroodhaa gargaaraa turretti kamalee biizii ta'urraa kan ka'e yerummaan gabbayee Starbucks itti fudhadhuufi divaanis dhaqee nyaadhullee hin turre. Ulbata haadha tuuleetii fi kan nama hedduutu ni kasii. Midhaan guuramee osoo nyaadhu arban ga'ee beektanii asitti. I truly love you. It was incredible. Gaafa Minnesota Michigii jedhanii humaan fidan osoo jedhan Michigiin kiyya isin taatanii Oromoo as jiru. Oromoo itti qoosaa turan san isinuma keessa teenyet isiniif Rabbiin gargaarsifanneet warra waggaa 150 nu bituudhaaf taa'aa qophaa'aa ture. Akkaaf akka malee nuuf irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qooda kana keessatti qoonni Minnesotaa fi kaami. Erga zabxiyyaa fuune boodas ummanni Minnesotaa adda durummaan ifiifis qaamota mootummaas jiranis gurmeessuudhaan sagalee nuu ta'uudhaan mootummaa asiitis wixii dhoorguudhaan tumsi isin nuu gootan gumaanni isin nuu gootan gumaanni isin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif gootan waan xiqqaa miti. Kanaaf maqaa kiyyaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan bayanii fi kan keessatti hafatinillee uummata Minnesotaa Rabbii jaa galatoomaan isiniin jaa. Cimina keessaniin bakka bu'oonni biyya kana keessa jiran kan Washington jiranis kan as jiranis akkuma Oromootitti akka gammadaa fi tolaatitti ummata Oromootiif hoggaa sagalee kennan arguun hedduu nama boonsa. Senator Tina Smith, Senator Amy Klobuchar, Dean Phillips, Representative Betty McCollum, Representative Elan Umar, kan unu bira turte isiinis dalwatee intala Somaalee. John Hoffman, Mohammed Noor, Representative Mohammed Nooris isinis deeggartanii as ga'ee amma sagalee isinii ta'aa jiru kun Representative Kerry Diesel, Mayor Jacob hundi isaanii dhugatti galata guddaa qabanii yeroo tokko nu galateeffadhaa. On behalf of the Oromo people, particularly the Oromo political prisoners, I would like to express my appreciation. I'd like to say thank you to different government officials of Minnesota, representatives in Washington, D.C., and in Minneapolis, in St. Paul, for speaking for us, for standing with us, because you were our champions. We owe you. We owe you. Thank you very much. Ammammoo nama ormaa firoonfattanii saba keessaniif ummata keessaniif akka dubbatu godhuu bira dabartanii keessanillee qaadhimtanii ol dhiibaa jirtan. It's incredible. Tashitee Waaqoo hawaasa keenya hoogganuu bira dabree amma sadarkaa naannootitti dorgommiidhaaf hoggaa seenu hoggana tokko guddifattan jechuudha. Hoggana tokko keessaa guddifattan jechuudha. Amaanee michoo xiqqoo Ooyaa keessa turte. Hoggansa Ooyaa irraa kaatee Washington DC turte. Amma immoo bifa kanaan hoggaa dorgomtu arguun ummanni Minnesotaa bu'aa isaa agarsiisaa jechuudha.
haagalis umrii isaatiin osoo of hin tuffatin bifa kanaan onnatee dorgommiidhaaf seenuun isaa waan jara kanaatiin milchimina jara kanaa qofaan kan calaqqisiisu. It's our dream. Mee yaadattu bakkan dhaqe hundatti kan hin waachaa ture maal inni ummata jirtan keessatti aadaa teessanis jabaafadhaa aadaa ummata sanii jabeeffadhaa geetoo ta'anii adda bayanii irraa taa'urra ummataan wal fudhatanii toltuu ofiitis toltuu biyyatti dhaqanii keessas qabatanii jiraachuu barbaachisaa. Isin Oromoo Oromiyaatii miti. Erga biyya teessan irraa dhiibamtanii baatan Oromoo Oromiyaa osoo hin ta'in Oromoo Ameerikaa waan taataniif now you have become successful Oromoo Americans. Paaspoortii qofaanii miti. Paaspoortii qofaanii miti. Namoonni hedduun osoo nuti agarru lafarraa ka'anii qabeenya guddaa horachaa jiran. Ijoolleen meeqan lafarraa ka'anii dooktora ta'aa jiran, piroofeesaroota ta'aa jiran, ijoolleen wajjin riivarsaayitii kubbaa taphataa turte jechuudha. That makes me very happy. Maaliifi hoggaa ummanni keenya Oromiyaa keessa jiru hoggaa namni isaanii biyya alaa deemu baratee hojjetatee dabarteef maqaa isaa hoggaa miidiyaatti argu ni onnata. Ilmi lafaa dhufu, intalli lafaa dhuftu ni jabaatti. Kanaaf jabinni keessan jabina ummata Oromoo Oromiyaa keessaati. Jabinni keessan hamila nuu kenna. Jabinni keessan jabinni keessan tokkummaan keessan jaaramuun keessan nuuf irree guddaadha. Kaleessan feesbuuk irratti argina fakkaate. Jaarmee xiqqaan Dr. Obsaan fa'aa jaaran. International Oromo Health Professionals na fakkaate. Kaleessa 200,000 arganne kajayin arge. I remember when they were scratching it, you know. I remember Obga Obsaan fa'aan ta'anii yaada isaa kaasan. I was there. I saw it. Itti cichanii isinirraa osoo kadhatan hojiidhaan mul'isanii amma isinirraa kadhachuurraa achi bayanii giraantii argachuu eegalanii jechuudha. Akka dhuunfaattis baratanii dalagatanii jabaachuun akka professionaltti illee jaaramanii jabaachuun that is what it means to be Oromo American. It's not the passport. It's not the passport. It is the success story. The success story as individuals, as community, as a team. When you are successful, when you shine in your profession, you shine on our story. Na sinigala Oromo. Nuti ummata gama hundaan dhiibame. Denga deewanni ture New York. Achi keessa lammiilee saba biraa osoo miilan deemu nama 15 waliin arge. Nama keenya tokko qofaan keessa arge. Inni wardiyyummaa hojjeta. Outnumbered taaneeti sagaleen keenya ukkaanfame. Lakkoofsa keenya kana humna jijjiiruu ka dandeenyu akka dhuunfaattis barannee dalagannee cimneedha. Akka hawaasaattis akka profeshinittis jaaramne waan jaarresan immoo bu'aa yoo buusuu ka dandeenyu taate ummata keenyaaf waa hedduu buufna jechuudha. Kanaaf wanni Minnesotaatti arge wanni milkaa'inni gama dhuunfaatiinis taate gama gareetiin Minnesotaatti argaa jirru kun waan hedduu nama jajjabeessu waan hedduu nama boonsu jabaadhaan isiniin jaa. Waan irra geenyeef akka mataatti waan irra geenyeef galata hedduun namarraa qaba. Ammayyaasiin tokko jira. Gurbaan sun yeroo Oromoo First jennee OMN mallaqa walitti guurru mallaqa hin qabnu turre. Makiinaa isaa caccabsu takka isaa diidama asii oofnee Torontoo dhayne beeyta. Jawween jira jawwee. Hedduun beeytan yeroo san waan dho'isaa turreef kophaan mana tokko keessa galee halkanii guyyaa achumaa dalaga ture. Boodigaardiin kiyyaas, shofeerri kiyyaas, ka huccuu naa fiduus, ka hunda naa godhu gurbaa jawwee jedhamu tokko ture. Naa galateeffadhaa. Hassan Jawwee fi Saartuu maatiin sun for 4 years diinni akkaan boodigaardii hedduu qabuu fi keefii guddaa keessa sibiilaan marfamee taa'utti fakkaata ture. Jawween
mukaa caballee hin qabu ture garuu he was my security at all times. Finally, I want to say thank you to Haadha Oromoo. Arfaasee Gammadaa Jaala Qabsoo gaafa zeeroo irraa eegalle irraa waliin eegalle hojii ajaa'ibaa hojjetaan hojiin turte waggoota lamaan dabre kanatti qofa osoo hin ta'in erguma Oromoon dhalateewu I don't remember ever changing a diaper. I don't remember. Qabsoo isin wajjin itti fufa sagalee nuutaa. She raised an incredible young man. Incredible young man. Dukkana mana hidhaa keessatti waa'ee ilma kiyyaa guyyaa tokko cinqamee yaadeen beeku. Because I know he has an incredible mother, an incredible human being. Yeroo tokko naa galateeffadhaa. Isinirraa inarraa galata qaba. Minnesota galanni keessan haasamee dhumuu hin danda'u. I can talk the whole night. I can mention what almost every one of you have done for me for the last 17 years. Galata keessan rabbummaan haa galchuun jaa. Torban lamaaf haasayaan ture. Haasayinis hedduu na jalaa dhume. Tokko jira na cinaa. Haasayinis hagammaa irraan tuqamin. Baqqalaa Garbaa isin akka hoogganaa keessaniif beeytan. An akka hoogganaa kiyyattis akka Jaala Qabsoottis akka halaqaa kiyya mana hidhaattis hin beekaa jechuudha. Suufa isaa kanaan dho'ise malee manyeen inni asirraa qabu osoo hidha deddeebi'u ispoortii dalagee galgala isaa jeetti poolisiin dhufee qarqama hoggaanu godhe rabbiif isa jidduu jirti jechuudha lubbuun tiyya. Moobaayilaa fi kompiitara hin qabnu wanti silaa tuttuun rimootii takkaa jira TV faanaa qabdu takka. Hogganaan qaloo godhee qaanaa banadhe harkuma kan akkana ni godhaatti kan dhalli mootii jechuudha. Baqqalaa jechuun nama addaati. Manni hidhaa akka malee ulfaata. Mana hidhaa keessa nama tokko wajjin sa'aa 24 nama keessa argee beeku. Namni nama ifachuu miti nama ni jibbita ni maraatta nama wajjin sa'aa 24 arguun. Ifuu si jibbisiisa ifuu arguun angooyyaa daawwitiin ni jirti si malalla. Baqqalaa wajjin waggaa tokkoo fi ji'a jaamoo torba turre guyyaa tokko osoo nuffin gorsa isaatiin eeba isaatiin natti qabachuu didde malee. Hedduu daawwaa natti bahe natti qabachuu didde malee. Guyyaan waggaan tokkoo fi jiini jaasun guyyaa jaa osoo hin fakkaatin wanni irraa dhumteefi waan hin Baqqalaa Garbaa wajjin tureef jechuudha. Here you have not just a leader. Hoogganaa kiyya kaafaa keessa waan jiruuf kan inni siin jedhu. With Baqqalaa you have not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever imagine. Harka ofii dhaa bara yaa. Eeku asii jechuutti ni dabalu. I was blessed. Du'aayii teessan du'aayii shaatoo faatu. Manguddoo asiitiitu. Asii na fuudhee galchee na hiisi immoo ijaa sirraan qabaabee fa'a. Thank you for Baqqalaa for all you have done for me. Thank you very much. Akkuma isinuu jetta waggaa lamaan dabre kana
rakkoo gurguddoo keessa dabarre hedduun nurraa ajjeefame hedduun nurraa hidhan du'aaf ajjeechaa itti barannee jirra qabsoo gaafa itti seennu akka duunuuf akka hidhamnu beeyneeti itti seennu saniif baay'een gaabbinu kanu biraa wareegaman garaa nu nyaatanis garaan keenya gubatus hin gaabbinu qabsoo irratti wareegaman kan ummata keenya miidhe waggaa lamaan dabre kanatti qalbi caba keenyumaan ganamuu keenya jechuudha qalbi caba saba keenyaati jechuudha ammoo abshira dhuga qabna ka oromoo gane yoomuu inuma gatantara malee lagan ce'u kana beeka never ummata dhugaa qabu ummata haqa qabu waan ta'e ummata bolola wayiituu hin qabne ummata ifii beela'ee ollaa nyaachisu waan ta'e warri isatti firatate warri isa miidhe hundi booddeen isaanii salphina qaanyiidha kan ammoo qabatamaan rabbiin tursee azaaba afaan nama gubaa zabana dursan amma asumatti dachuu warra nama agarsiise these days karma works really fast ubariin deemtina fakkaate akka ajaa'iba dalaydii jechuudha kana caalaa nan dubbisina dubbini nammaatti garuu akka cabnetti nafne nafnus wanta akkan shakkina nafnus amna irraa dhufne manguddoo gaafadha waggaa 50 dabre kana keessatti bikka hin jiran irraa kaaneeti jirraa bira geenyeeti hin jiran irraa hamma taranyaan hunjanitti deemne jechuudha